متنال الشما هركفوني دعوتوتا في وردفتوتا أبدي مختار تيوب أكم نجاك سني نجاني كوكان جالا كوجا سني تارجمو أرأني غازت إيسا وكان انترفيو بتين جلونا سينغو إزار جارتنا ورا مسيرو هارا ها جالا هارا كيس جراني لدا أشراوان توكو كيراي سني بوچوكا كناف جرا والبرامي الشما أكم نجاجتو وردفتوني كوهندي كيسانو an abdi da kuma nabaitan abdi muktar jarama iman duka anillee magartuu Abdisalaam jedhama. Magartuu ati eenyu sila jaartii profeesara kanaatimi namoonni tokko beektaa akkamitti nu beekanii yeroo shamarran wajjin argan waan sirriitti namoota wajjin waan tokko hojjennuuf akkanumatti bakka nama oromummaa itti fakkaana nama fakkeenyaaf dookaadhimaatti yookaan bireendii jaartii qabadhee dhiyaadhe jaartii ta'e dinaan jedhan abadan maaliif bakka namoota iddoo jiwaan na beekanii amma mungkin amma waanuma isii miidiyaan hojjechettu se'anii kanaaf haadha manaa kabajamtuuf jaalatamtuu abdii muktaarii har'a baradhaa magartuu jedhamti egaan torbee kana keessa akkuma waliin beeknu waa'ee cidha keessaniitirra turre cidha sanirraa dadhabbii sanirraa haftan moo akkamii haala akkamiitiin irraa haftan gallee jirraa gula amma manatti kunoo akkanatti akkuma argitan nu gugurraacheeseeti deebinee jechuun ay qilleensi bareeda ta'ee wanni hundi namatti tolaa garuu yoo achi as deebitan xiqqoo gurraachatan maali garuu wanti sun sababni isaa beektaa maal beekaan yaanuu na dhibee wanti jechuun achitti bareeda turre achuma as deebinaan gurraachufne maal yaa mee akka okay bishaan baarati yaa sooqija qabaan bishaan sunis isaa fi aduu wal keessa na fakkaata oo waayeroon yaa laftis fageenya waan qabuuf dadhabbii kanarra turre isaan illee nuti isinirra banne jenna egaa mee amma ka gallee jirra boqonnarra jirra haala irreechatitu jira sooshaal miidiyaa kanarratti akkuma argitan isinmee irreecha akkamitti ilaaltanii qophiin irreechaa hoo maalii guyyaa sanoo gara finfinnee kanatti yoo argite irreechi waan baay'eef tola jedhama isin amma bira tartanii mungkin namoota akka nuyi namoota akka biraa ta'uu danda'a kana waan ta'eef akkamitti qophooytan isin akkamitti ilaaltan bareen gaddaa akkamitti dabarsitee baran akkamitti dabarsuuf deemta irreecha laalka irreecha bareen gaddaani akkuma beeknu wajjumaan oollee iddoo Azhar jedhamutti kabajne Kaayiroo keessa bakki itti kabajnu Azhar jedhama Al-Azhar wanta akka paarkiiti achi wanti hundi ka jiru achi dabarsine bara dabarsa bara achi hanga akka turte baratan akkanatti bultii ijaaramnee singiliidha yaa wal makkamas haala gaariin dabarsaa turre garuu amma kan baranaa kun ammoo adda amma jaartii qabaa jaartiiti yoo wajjin kaaf Oromoo fakkaannee uffata aadaa Oromootiin faayamnee irreecha dhaynee irreechi akkuma beekamu namoonni tokko amma koomantii jalatti soqaayisuu danda'anii haraamaan jechuu danda'an nuti akka irreecha san akka amantaatti miti kan fudhannu akka aadaa Oromootti aadaa Oromooti jennee dhaynee iddoo sanitti maaliif hin irreeffannu nuti teennee yookaan bishaan wanti hin goonu yookaan maal hin goonu irreeffachuu miti aadaadha bakka Oromoo tokkummaan itti argamu nutis dhaynee iddoo sanitti tokkummaadhaan dhaynee irreeffannee uffata aadaa keenya jechuudha kabajaa qabnu guutuudhaan iddoo sanitti argamnee gammannee Oromoo kutaa garaagaraatii achi dhufe sanitti wajjin oollee bashannannee wal barree ka wal beekne wal baratee akkasitti argalle jechuudha irreecha kanatti ani akkasitti fudhadha ka irreechi aadaa Oromooti jedheti yaada. Hayyee mee maggeetti dabra amma dura irreecha kana irreeffattee beeyta yoo irreeffatte immoo Kaayirootti immoo biyya biraatitti akkamiin irreeffattee baran akkamiin irreeffachuuf deemta sirraa dhagee ofeenaam si qabattee gaadamma. Misirroo waan taateef salphattiin irraa laalaa maal wanti qaamatti jiru asirra yooni amma wal bartaaf Yaani akkuma abdii irreechi amantaa osoo hin taane akka aadaa Oromootti fudhadhaan. Bas yaani akkasumatti asitti illee kabajeetiin ture. Bara dabre. Kaayiroomaatti kabajee maa wal arguu dadhabdan garuu bareeda gaddaa yeroo san carraan keessa yeroo sanitti waan wal bira hin jirreefi baay'ee namatti tola jechuudha namni riskii nama wal bira jiraannan bakka kamitti wal argaa kanaaf irreecha baranaa qophiin Kaayiroo kan addaati kan baay'ee namatti toluudha wanni jiru kaachumatti kan isin argisiifnu ta'a kana waan ta'eef qophii bal'aa biraas qabannee isinii dhiyaannee jirra Be abdiin yaada haaraa yoo qabaattillee anan tarbiin angootan isla maarra koo namaa miti. Si goona waa'ee irreechaa kanarratti itti haafitu amma achi booda si gaafanna. Irreecha fakkeenyaaf irreecha kan amma namni nama mormuun dhabamu jedhee keessatti.
muslimni irreecha hin deemu jedhan ni deema irreecha sana itti amantaadhaaf hin deemu deemee akkuma argitan yeroo hedduu amma kaayirootti bara dabre yeroo kabajnu muslimni hedduun irreecha deemee irreecha iddoo sanarraa bakka marga garas bayaniiti salaata jamaadhaan salaataa turan warri muslima ta'anii salaanne ture anu salaat imaamni keenya tolchaa Hussein Maddaa ture ani salaata tolchaa Hussein Maddaa ture imaamni keenya fakkeenya addunyaa taane maaliif ka amantiin keenya muslimaa garuu irreecha aadaa keenya kanaaf deemne tolchaa Hussein imaama keenya ture akkas salaannee gallee jechuudha irreecha san aadaa keenyaan faayamnee achitti iddoo sanatti argamnee kabajnee warri biyya jirus akkasuma asitti kun silaa akka amantiitti fudhatu yoo jiraate irreecha san itti amanu kan fedhe jechuudha mirga qaba mirga amantii isaas hin saarginu akkuma ati fudhatetti akkuma sammuu rabbiin bara gubbaa kee ilaalu keessa kee ilaala keessi kee maal yaada kan jedhu ilaala kanaaf isumaayyuu jechuudha bar rabbii wanta hamtuu takka yoo taate yoo wanta sababeeffattee kan ittiin milkooytu taate waan san sababeeffadhu jedhe kana mootu uummanni Oromoo maal irraa barbaada maqaa irreessaa kanaan sababeeffattee eenyummaa Oromummaa akkasumas immootu aadaan Oromootu maal akka taate addunyaatti calaqqisiisu mirgi cunqurfamtoota ifatti baasu bara kuma lama qoonjaa yoo amma an biyya jira tureeyyuu waa'ee wayyaanee kana guyyaa isaa irraa lafa dha'e wayyaaneen kuni maaliree warra waaqeffata osoo hin taane uummata Oromootu waan kana godhe amantii waaqeffata osoo hin taane guyyaa san hin danda'amu ture wanti kun an akkasitti fudhadha leelaa xiyyaaqee xayiqe kuni Koi jaartii yaamma koi jaartii yaaga gaafadhe mee gaafadhe si lama wal qusattana kan maal wal qusatta gaafadhe gaadhi wal qusatta maal nuti bar nu jidduu kan jiru jaalala waan ta'eef amma wanti nuti wal qusannu maal hin jiru sirriitti gaafii kana dhukee irraa kaasee mee ka amma ani jaarsa keetii akkamitti na argite mee amma erga bultiitti seentee booda erga jaarsaaf jaartii taanii nikaa hidhannee waan hunda geessinee mana tokkotti galle booda mee wanti dhaga'ee maal akkamitti na laalte ija lamaan laalte wayya tokko laalte mee gaafii shawaara mee dubbadhu gaafiin badaa jimaadha ni ulfaata Selaari nagaa fatee bitan ariifa ture ati nagaa gaafadha kun achumatti gaafatan hundaan deebiseen dura na taqasuu didee gaafadha ammallee gaafachuu dandeessaa rakkoon qabu sirrii jirta naa gaafadha maaliif wal qusatta baay'ee booda galtanii wal loltanii yoo asirratti maal gaafii na gaafatte manaamne ayyee mee amma akkamii ati bultiidha erga wanti tokko jiraachuu jalqabne booda akkamitti na argite akka na eedemoo sanii olii moo jechuun nama tokko bar mana tokkotti yoo galli jaalalli keenya akkam ta'uu danda'a kan jedhus namni bar shakkii asuma wal jaalatiyyuu shakkiin uumamuu danda'a. Yoo shakkiin uumame gaabbee abdiitti yoo akka isii yaadisan ta'u sirba karaa sanitti anu gaabbee yoo akka isii yaadisan ta'uu dhabuu danda'a yookaan immoo sanii ol ta'uu danda'a yookaan waan hedduu jira. Mee amma ati gammachuu argatte nama tokko jira warra odoo deebiin ammas ol fuune ka jedhu meegaa waa hundaafuu akka itti yaaddisanii olitti argamte. Gurbaan kenna jabaadhaan kun yes gurbaan kenna jabaadhaan harka dhaadheera akkasuma dhugaa maal inni gabbaa jaalatu akka ani yaadii olitti argamte aman beektaa waan beekna gaafachuu dandeessaatis na gaafachuu dandeessaa gaafii isii si gaafattu barbaada hidhaati gaafattu gaafii isii si gaafattu argite baay'ee dasnaa gaafadhu gaafadhu waan beekte Ready gaafa takka ni beektaa kudhaa sagal keessa. Kanaadha dubbiin kooya. Jeeni kanaadha. Mas gama duraanii bayaa jira. Atummaan naa gaafadhu si jaar bakkee buutee gaafataa. Anaa fakkeenyaaf yoo si gaafadhe mungkin inni na sobuu fa'aa danda'a. Ati immoo waan beektu na bira jirtaani. Hayyee yoo tana dura. Maasii gaakuni. Oo ana gaafatamu. Atiin kuni. Na hojii ooltaa. Na hojii bultaa. Takka anuu kan isiin argin akka kamitti isii argite tokko jedhe lammaffaa immoo argitee miidiyaa irratti erga jette gaafa lafatti argitu isii masan argatte moo tabiraatti argatte hin jiraa mire namni tokko bar
Facebook irratti isiin tabiraatti lafatti tabiraatti. Gala miidiyaa irratti argatte san argatte moo isii biraatu lafaa dhufe. Okay, jalqaba akkuma ati jette garuu namni Facebook irratti yookaan Instagram irratti suuraa isaa argituu fi lafatti kan qaamaan garagara samiif dachiidha garagara suuraa irratti ajaa'iba fakkaatiin tani takkee argitu garuu qaamaan argitu tanuma akka suuraa irratti mataa qaqqabattee gara dabita mudannoo kee tokko si akkasuma garuu ooygaa sii fita isii Facebook irratti miti argeen qaamaan argeen naannoo kana keessatti jechuudha lafatti argeen argeeni erga argeeni booda Facebook ishii soqe barbaachatti Facebook ishii soqe bara 2019 kun garuu qalbiitti si cabde yeroo san qalbiitti na cabde Facebook ishii soqe argadde haasa'uu jammarree yeroo sanitti baay'ee miti kaasoo isiillee xiqqoo xarraqa jechuun jira wanta akkasiitu ture sanboodhaanis xiqqoo lallaalee ni ifattameete dhalaa takka dubbistee yoo isiin yookaas bobbonte ni ifattama ni dhiista yeroo sanitti dhiise garuu dhiisees qalbiin xiyya gara biraan deemu achuma jirti akkasuma deddeebiseetiin jabaadhee ifaa jedhee jechuudha kotokoladheetta argadhee kaadhumarratti yaa'u milkiidhaan galta milkooyinee jechuudha isiin akkasuma jaalalakees eenyu injifatedha ana injifatedha ana qabsaa ture sitorra olee jechuudha isiin akka diddeetti milkooyinee kanaaf akkas ati jette sanii miti suuraa argeeti eegas isiin argine jalqabuma isii argeeti sanbooda suuraa ati nda'uun bareeda waan ta'eef tokkuma wanti anaaf suuraa siilings qaamaanis tokkuma anaaf akkasii yaada ama beektaa mudannoo wayiitiin qabaani amma dura akkuma ati jettu kana miidiyaa irratti chiikii wayiitii wal beekna baay'ee bareeddii namatti tolti miidiyaa irratti viidiyoo wal jala jiran guyyaa rabbii waliin dhufi hoteelatti qaxarannee hoteela teennee gaafa dhuftu amma takka wayina biraan teessas ana siin ta'e kursiin bootan nama qabaa jedhaan maazar bootan nama qabaa jedhee beekta xiqqoo nama guddoodha beekte maazar bootan nama qabaa dhiifama afaan oromoo dubbattee jittaa jedhee maal jettaa naan jette maazar jedhee irra deebi'ee ati reediidha naan jettee arreediidha na beektaa jennaan haay anaa baree baluus naan jette maazar jechaa ture tabiraa eegutti tabiraa eegutti isiin tamaati feesuu gara jala turtan ati reediidha naan jette arreediidha maazar maal na beektammoo jedhaanan haay akkamitti na beektanii jettanii baree baluusanii maaliif xiqqashoo wayina fakkaata shoddee wayina fakkaata feesuu galatti akkas fakkaate bareedu wayii xiqqoodhatti kireemii adeematti gaafa lafatti argu arba fakkaate wayyo waan meekaappiin nu godhe moo innaa mudannoo akka kanaatti sooshaal miidiyaa irratti ergasi mudatee si baay'ee gaarii ati isuma argitee footoo argitee mudachummaa maal nu mudataa bara ni argina yeroo hedduu jechuun akkuma duraayyuu erguma waggaa hedduu Facebook kanarraa haasa'aa turre miti namoonni hedduun nu beekanii achuma keessatti baaburee irra buleen nafi deebar baaburee hin beekta hindeessine hedduu dhumarratti akkamitti hindeessine hoteelatti moobaayilii mana gatee achii badee achirraa ilmooteetu naan haasaa ture sii miti jedhe waakkadhe ati haadha ati maatii talasaniiti malee ishiidha miti jedhee nama jechisiisa kaa waan asiin eegini ka argitu kanaafu mudannoo akkana madaati jira mudannoo akkanaas mudatee kaasee akka tasaa ta'e wama biraatu ni jira jechuun yeroo hedduu wanta akkanaa ni mul'ata sooshaal miidiyaan isin dhumu Indum ka social media bar nural aini ajaiba kana bar Facebook argite gaafa akka tasaa qaamaan argitu easy homa wanta wanti dhufanii miti waan xaawulaa wanta akka akkasii akkuma qophii bashannanaatii fi akkuma wal barnootaatti yeroo muraasaaf kan dirqama amma haalli keessa jirullee haala xiqqoo mijataa waan hin taaneef jecha hedduu isin kolfanii jiddu galeessa godhaniitumaan jireenya dhiiraraa isa wal dagachiisuudhaaf egaan ani kan ammaaf qabu xumuradhee jira mee dhumarratti wanti jettu yoo jiraate fi of duratti immoo miidiyaa irratti akkamitti haadha manaa teettan wajjin dhiyaachuuf yaada agartee hin jiraa miti namni tokko waa si barsiisaa gaafa diraamallee hojjettu bar diraamaa jal'istee ni iyyitu waan wayii maliktii yookaan ergaa wayii qaba diraamichisu yoo waan birallee ta'e xiinxaladdallee ta'e yaada akkasii kanarratti mee maal yaaddan akkuma dur kophaa dalaguu fedha qabdamoo isii wajjin yaada tokko wayii qabattanii aayidiyaa tokko wayii qabattanii deemuu feetan mee egaa amma hanga jalqabaatti qoosaatti jirra bakka amma suuraa shamarranii maalii suuraa fi qaamaa garagara
Jennisanitti illee qoosaadha garuu akkasumatti ofuma fakkaadha koota namoonni hedduun dhiirrisni jira baroon akkasii garuu anuu hin jira mataa kana siin dibeessa gisee bira ga'een godhachiisa ofuma fakkaadha koota jechuun suura makee normaal yoo keesse namnichi ati silaa barbaadu sun yoo si jaalate eenyummaa kee guutuu hojii si jaalata silaalee normaali masan jechuun yoo si fedha akkasitti si fedha akkasii si dhufa ati nama biraa fakkeessitee wanta gara garaatiin fi jirtee dhufte garuu akkasii eegisa waan ati hin ta'iniif sirraa dhiyeessuu danda'a. Garuu yoo jalqaba normaal taatee dhufte jalqabumaayyuu si beeka waan ta'eef fuula kee normaalii ka dhugaa arge waan ta'eef siin dhiibsu jaalata jechuudha garumatti. Kanaafuu akkasumatti sirreeffadha. Gara gaafii wanti gaditti yoo deebifne ammoo na argaan jiranii itti mul'isuuf akkana jedhaa jira qaata. Amma Merdi ta'e qubee hidhannee jirra. Shabbee taatee kana booda hin jiru akka. Hidhaa ajaa'iba akkuma qubeen kana qubati hiite kanatti anis hidhamee jira jechuudha. Kanaafuu kajaartii xiyyaas akkuma agartan gaalu lamaanuu waliin isin haa bulchabbo. Isin heddumne horaa bulaa jedha. Qubee hidhannee jirra. Qubee amma qubee keessa jirra jechuudha. Amma maaliin qalabatti mangarii jedhan isin jiraami. Achuma jidduu jirra garanas deemuu dandeessu. Of dura yoo ta'e malee. Kanaaf of duratti wanti nuti yaadnee wanta garagaraa ni dalaynaa qophiilee bashannanaa akkasuma waan garagaraa YouTube kanarratti wal bohaarsuun ofiis bohaarree isinis bohaarsuu afaan keenyaan afaan Oromootiin wanta garagaraa dalagu akkasuma gaafa nutti tole immoo afaan Amaaraa kanas itti mammakuu dandeenya hin beekamu. Amaara irratti muudii qabatuuf jira. Wanta garagaraatu jira. Afaan itti nama nu wajjin. Afaan kamiyyuu beekuun afaan wanti malee. Afaan qunnamtii waliigala ilma namaati. Yes. Kanaaf waliigaluudhaaf nama fayyada. Isaanis dhufuu dandeenya gaafa feene jechuudha. Garuu irra caalaa wanti nuti afaan Oromootiin ijoollee keenya bohaarsuudha. Ijoolleen keenyas akkasuma immoo yeroo viidiyoo keenya ilaaltan laayik tuquun irraanfatina maaliif ka haamileen sani. Subscribe godhaan kun asumaa jirti. Laayik godhuun irraanfatina afaan Amaaraatiin dalayne viidiyoon afaan Amaaraa suni laayik hedduu argate kan afaan Oromoo sun ammoo laayik xiqqaa argatu kamtu caalaa hordoftoonni keenya ka Amaaraa sani afaan Amaaraa nu hordofamu afaan Oromootiin kan jedhu nuti sin ilaalla. Akkuma sirba artistoota keenyaa jechuudha. Artistoota keenya kun guyyaa sadiitti ka Habashaa miiliyoona sadii ilaalamuuf kan Oromoo guyyaa sadiitti yookaan 30,000 wannoo yungoo 30,000 akkasi kan ilaalamu. Kanaaf wal caalaa jechuudha. Wal caalaa wantummaan kunu. Kanaafuu namoota afaan Oromoo dalagan hundaa jajjabeessaa. Nutis ka gaafa nuti tole diraamaadhaan isin dhufna gaafa nuti tole pirankis ta'ee gaafa nuti tole haasoo akkana teenyee isin bashannansiisu wajjin bohaaru wajjin bashannanu waan garagaraa akkasiin. Akkasii dhufe waan ta'eef. Yoo aarii qabaatanii birciqoo mataa keessa ol baattan. Biraanki irratti ol loluu danda'u. Biraanki akka rangoodiin ba'a warra waliin jedhu jira. Biraanki nama aarsu hin jira. Kan nama rifachiisu jira. Kanaaf tinimiin gaafa biraanki hojjetu. Siireesii hojjetu. Siireesii mamaa kun. Siin aartara tu siin aartara koo. Beekamaadha. Siireesii madalayna. Kanaafuu kaa. Kanuma wanti nuti isin qopheessine mee amma gara isiitti mee yaada kee wanta haasoftu yoo jiraate waan feete haasa'e warratti yaada kennatu isaa okay tana dura Abdii Muktaar kophaa isaa beekanii anaatu wajji jira iskoollee kan tingoon inni desuma warri miisee gootan barreessan baay'ee gaariidha itti seefa godhanii wallahi Safata jibal maknata ne gangata Ibrahim. Kana nake geessanii jirtanii chiikoche isinillee kana waan ta'eef bohaartiin irraa baay'ee namatti tola. Yeroo yerootti deebinee akka ol bohaarsinu abdii isinii qaba. Ani kan isin waliin ture Reedii Adam Tube Abdii Muktaar Tube irratti isiniif dhiyaadhe. Kana booda isin deebi'ee abdii qaba namoonni chaanaalii isaatti faayidaa taatan subscribe gochuun jajjabeessaa isiniin jedha. Fixadhe. Akkasuma nutis fixanne na fakkaatu wanta haasoftu qabdame waan itti dabaltu. Haasoo jettiini eegaa warani. Asillee bar maal haasoo jedhee ani haasoo deemnee onne turbanne dha. Okay. Kanuma nutis amma anis fixadhee jira jechuun yeroo kana booda yeroo nuti tole hundattuu dhufneetiin wal bohaarsina.
Kunoo reediidis nu wajjin jira. Abshir. Magartuunis ni jirti. Simbo arsinee ne promise seenna. Yaa kana waan ta'eef turtii gaarii kanuma akkuma isin jedhe maqaa YouTube kana mee fedhii keessan hin jenneetiin dubbannee turre. Mee namni maqaa nuti itti akka jijjiirru feetan maqaa nuti itti jijjiirru filannoo. Filannoo wayii boote community alatti turre kan itti abinni. Okay, fakkeenyaan amma kan yaade Abdii and Maggee Tube yookaan ammoo Abdii Muktar and Maggee Tube. Abdii Muktar kanallee biraa hambisuun feene beekte akkasumatti. Yoo akkas taate illee maaliif hambisitti? Yoo akkas ta'e salaa hambisuudha. Naannoo kan namoonni baay'een Abdii Muktariin na beekan kan jedhu irraa. Akkasuma ammoo maqaa guutuun na yaamanii. Abshir sun wal nun dhibsiisu rakkoo hin qabu. Kuni inni araaratan rakkoo hin qabu. Kanaafuu isin amma maqaa kanneen keessaa kan feetan yookaan ammoo shimeen waan tokko wanti jedhee ture. Maqaa keetirraa fudhannaa naan jedhe. Koomantii jalatti naan jedhe shimee tiyuub shimee maan maqaa isii irraa ammoo maa hambifnaa naan jedhe. Kaza walitti goonee agartuu tiyuub jedhii batti baasii naan jedhe. Agartuu namatu yeroo faga isin baratanii osoo wallaalaniif malee gaarii ture. Amma afaan garuu filannoon kiyya Abdiin Maggee Tube jedhu sun naa ta'e kaanii kan hawaasa mirgi kan hawaasa. Maggee jedhee hin jiru. Filannoon kan uummataa. Magartuu yoo jennee maqaa isii guutuu. Magartuun bareeda. Maqaa Oromoo. Nu maqaa Arabaa baafannee asitti hojjenyu. Namni maqaa Oromoo qaba. Abdii amma kiyyas maqaa Oromoo ta'e. Abdii isinuu murteessaa kiyya. Abdii jechuun abdii tasfaa. Yoo akkas taate maqaa faranjii diree takka bilaaleen. Yoo akkas taate simbira ol kotee jira. Faranjiitti ol kotee. Faranjii yoo akkas taate. Taatu lusi haa ta'u isaan isin morminu. Qoosaa ajaa'iba ture. Fayyaa nuutaa isin hin jennaa isin jaalladhaa isin kabajnaa. Ila laayikii qalamatti illee qabalaa laayina. Laayik godhaa.